maaltu si yaaddessaa? Yaa qabda taanaan maaltu si yaaddessaa? Bakka feetee deemtee hojjechuu dandeessaa. Isaan Shamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanalii koo jalatti argamtan hundumti keessan iddoof lafa jirtanitti nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha hordoftoota amantaa birootiin shamaa harka fuunee jennee jira. Hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hundaan bagaa guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ittiin isin gahee baga walumaan geenye. Ayyaanichi kan jaalalaa kan tokkummaa kan yaadne itti argannuu fi akkasumas kan cubbuun keenya nuuf dhiifamu akka nuuf ta'u hawwii kooti. Maarree kan biyya keessaas biyyaan alaatti argamtan hundi keessan ayyaana gaarii akka isiniif ta'u gabanumaan dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Hedduun keenya rakkina garaagaraa keessa jiraachuu dandeenya. Hedduun keenya dhiphina hedduu keessa jiraachuu dandeenya. Hedduun keenya dhibee garaagaraa keessa jiraachuu dandeenya. Hedduun keenya rakkoo keessaa bahuu hin dandeenye nutti fakkaate keessa jiraachuu dandeenya. Garuu Waaqayyoof wanti hin danda'amne jiru. Gooftaa Yesuus Kiristoosiif wanti hin danda'amne hin jiru. Ergamoota isaatiin qulqulloota isaatiin nu eegee nu kunuunsee guyyaa kanaan waan nu gaheef galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Maarree hundi keessan iyyuu rakkina keessan dhiphina keessan guyyaa itti furmaata itti argattan akka isiniif ta'u abdii guddaan qaba. Maarree nama baranaan nu gahee bara egereen nu gahu nuun haa jedhu hundi keessan iyyuu baay'ee keessan isiniin jedheera. Maarree ayyaanichi kuni akka ayyaana gaarii isiniif ta'u abdii guddaa hawwii guddaa qaba. Warroonni YouTube chaanalii keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanalii keenya subscribe nuuf godhaa. Nu jajjabeessaa, jajjabinni keessan nu barbaachisa. Yaadaaf qeeqa qabdan komentii jalatti naaf barreessu hin dagatinaa. Hiriyoota jaalattaniif viidiyoo kana share godhaa. Baga keessan jennee jirra. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Oolmaa gaarii, turtii gaarii naaf qabaadhaa. Horaa bulaa.